lakkoofsaan baay'eedha. Haasaa kiyya immoo sa'a baay'ee isinirraa fudhachuun barbaadu. Garuu yaadni kun maali? Gariin fakkeenyaaf mata duree yoo isin himee jedhee dhufiinsa Profeesar Maraaraa as magaalaa Chicaagoo dubbii torbee dabree dubbadhe waa'ee miidiyaa OMN qabatee nuti uummanni lakkoofsaan baay'ee ka qabeenyaan xiqqaa fakkeenyaaf torbee dabree walgahii miidiyaa tokko irratti dubartii waa'ee dubartii irraa haasofnee turre. Maaliif lakkoofsaan dubartii walakkaadha garuu qabeenya keessatti politikaa keessatti gadaantuudha akka malee maaf sun ta'ee kan jedhu. Akka biraa immoo akkaawuntii kiyya feekii namoota rakkataa waan jirtaniif asiin durallee dubbadheen jira. Akkaawuntii hedduutu maqaa kiyyaan ka 89 qabutu jira, ka 30 qabutu jira, ka 20 qabutu jira. Kanallee xiqqooraan dubbadhee jira. Kaan ammoo dubbadhee jedhu naashinaalizimii, oromummaa, sabboonummaa jechuun afaan Ingiliffaatiin naashinaalizimiidha fi gandummaa. So akkuma agartan kana qabxiin kun hundinuu dheeraadha. Yoo danda'ee jedhee gaggabaasee isinitti himee jedha yookiin ammoo gadiirraa dubbadheetiin itti deebi'a yeroo biraatti itti deebina waliin mari'annaa jechuudha. Asirraa kan isin bartanii barbaadu akkuma sammuu keenya keessa yennaa manatti gallee jennu nu uummanni lakkoofsaan guddaa qabeenyaan xiqqaa bakka politikaa key point ka jirtu dhabamuu keessa akkamitti sagalee taanaa kan jirurraa sanuu fudhattaniitiin because amma laalas keessatti nama 500 oltu ilaalaa jirtanii viidiyoo kiyya baay'ee gadda nama baay'eetu ilaaltanii hawwiin kiyya viidiyoo isa irraa maal fudhattanii galtanii kan jedhurraa waan akkasii yaaduuf yeroo maal saniif isin dhufaa jechuudha. Sometimes as Facebook irratti gadi banii miidiyaa irratti haasa'uun sometimes laafaadha. Sometimes ammoo injabaatee jedha oo dhugaa isinitti himee jedhee asitti dhufanii lallabuu gariin nama arrabsaa gariin keessan baay'inni keessan nama faarsitanii sodaa hedduutu jira jechuudha. Sababaan ammoo dhugaa dubbadhuufi because yeroo dhugaati akka durii fakkeessanii of leenca fakkeessanii otoo hin ta'in bakka dadhabanitti dadhabnee bakka hin beeknetti kun beekumsaan qabnee nu hanqattee bakka sodaa qabnutti yoo sodaa qabna jennee isinitti himne isinillee nu amantanii waan jenne dhugaa akkuma keessan nuti malee kaamti yookiin beekumsa akkasuma illee sirra qabaannee otoo hin ta'in akkuma keessan of keessatti nu agartanii nullee isin keessa of agarra. Saniif waan dhugaa isinitti himachuu kiyya dubbadhee as jedhu ilaalchi uummata naaf qabu hammam akka guddaa ta'e hangam akka ba'aa wannatti guddatullee isinitti himuu hin danda'u. Fakkeenyaaf eeggadda waan dubbadhee jedhe irratti gariin baay'ee bareedaa ta'u takkaa lamallee yoo taatu qeeqqaa qaba. Qeeqqaan sun ammoo na miidhee jedhee because na miidhee guddatoo hin ta'in dhuguma isinitti himuufi waan tokko as bahanii namatti himachuun dubbachuun nama gariidhaaf laafaadha. An at least akka nama tokkootiin ulfaatee jira asitti publicly ija uummataa dhaabbatanii akkana jechuun ulfaatee jira. So garuu yoo garaa muratan ammoo waan san godhuu qaban bakka afaan kennaa fi lutteen deemu walqixa qabuu qabaa jechuudha. Anyway, mee qabxiilee kiyyatti deebi'ee isin jedha. Tokkoffaa irratti warri naannoo Chicaagoo kana jirtan akkuma na beektanii maatiin kiyyoos maatii baay'ee qabna magaalaa Chicaagoo kana keessatti. Sagantaa sanbata kana irratti Profeesar Maraaraan dhufaa jira. Sagantaa kana irratti hirmaachuun keessan dirqama jedhama. Garaa isin gubatee jiraanii haati tiyyuu halkanii guyyaa waa'ee bilbilteetuma waa'ee politikaa waa'ee Jawaar gaafattee jetti. Nama Jawaariin illee beeku jechuudha. Tiyyaa nama Jawaar mana sii dhufee bishaan dhugee jedhee. Kanaafiyyuu warra hidhaa jiru kana keessallee garaa waan gubatuu fi mana teettaniitumaan yaaddootu hin ta'in dhuftanii walgahii kanarratti walgahii sabbata guddaa kanarratti gaafii akka gaafattanii yaada akka ibsimattanii waa lamaaf gootan tokko irraa baruuf lammata ammoo yeroo uummanni keenya hamdiin isaa qabbanaa'e kana keessatti yeroo jijjiiramni Oromoof ammoo akka nama walgahii guddaarra taa'ee beeku tokkotti akka walgahii garii mara dubbachuus hin danda'u because akkuma diinni na laalu firillee waan na laalu firillee na laalu diinillee waan na laalu fi gariin iccitii waan ta'eef garuu waan tokko dubbadhu ana akkanatti gammadee hin beeku yeroo kana keessatti
jiraachuu kiyyaaf nan gammadee jira. Waa hedduun argaa jira. Oromummaa yoomiyyuu ollalistee Oromummaa keessatti qofa otoo hin ta'in Itoophiyaa keessa otoo hin ta'in addunyaa irratti sagalee hedduu argattee waan jirtuu fi hin gammada. Kanaafiyyuu hamilee namaaf ta'uu fi manatti qabbanaa'uu otoo hin ta'in walgahii yoo si'amte walgahii kan akka dhuftanii isiniin jechuun barbaadee jira jechuudha. Kun ammoo kalammataa irratti mee waa'ee dubartiin dubbadhee jira. Sadaffaa irratti qooyimeen xiqqoon dubbadhee jira jechuudha. Warroonni hedduu as jalatti garaan ilaalaa lamaan isiniif gariini beeta martinuu hajaa ofii keessa bahatee jira. Gariin waa baratuuf dhufa, gariin siqee qufarra, simaafuu dhaabbatuuf dhufa. Ani umrii kiyya walakkaa guutuu Oromoo komitii keessa dalagee jira. Hin beektanii Oromoonni ka walgahii takka yaamameen dhufne gaafa filannoo ammoo gaafiidhaa fi nama afur dhaabbatuu fi dhaabbanni akka hin dhaabbanne ijaaruuf godhuuf Oromoo keessa lakkoofsi isaa guddaadha. Ani umrii kiyya walakkaa irratti hirmaadhee jira argee jira isiniin jedhee jira. Lakkoofsi isaanii guddaadha. Ka gaafii qofa gaafatuuf gaafiin jirri gaafatan gaafii haqaa otoo hin ta'in gaafii uummata keessatti gaafii uumee shakkii uumee akka Oromoon waliin qabanne ka dhufu kan godhu. Kanaafiyyuu so kanarraa ka'eesin dubbadha jechuudha. Torbee darbuun torbee irratti kennee jedhu dubartiin wanni amma isiniin jedhaa kunuu fi akka yaaddanii fi namni akkamitti baay'asii ta'a. Namni akkamitti otoo hin beekini of jibbee jedha. Otoo hin beekini uummanni Oromoo akka itti aanaa deputy special envoy lakkoofsa Oromoo parsantii 60 jedhee Oromoon Itoophiyaa keessatti. Parsantii 60 jechuun Oromoon kara miiliyoona 65 Itoophiyaa keessatti jechuudha. Yoo xiqqaatee jedhe. Yoo xiqqaatee jedhe 50 ol maal goote. Uummanni miiliyoona 50 maaf bilisummaan isii yeroo marayyuu halaala taatee jette. Nutu maraate moo rakkotu keessa jira. Because dhugaa yoomiyyuu ni injifatti. Garuu waanti keessa jira. Ka dubartiitti tasnii deebi'aa mee marattu gaafiin na gaafatamee jedhe kanarratti maaf dubartiin of duba yeroo marayyuu because namni martiin akkuma agartan dubartiif ni dubbatee jedha. Martiin gariin mallaqa ittiin argatuuf gariin ammoo ittiin beekamuuf because waa'ee nama laafaa kanaa yoo dubbatanii jedhanii maaliif jedhe laalammoo dubartii jechuun ilmi dhiiraa garaa isii keessaa bahee jedhe. Dubartiin akka nam tokko naan jedhetti cinaan walakkaan addunyaa kanaa dubartiidha. Walakkaa itti aanuuf ammoo haadha dubartiin. Nevertheless haa ta'u malee dubartiin hacuucaa ol qabdi. Saba Oromoo keessattis ta'e saba addunyaa kanarratti hacuucaa gudeeddaadhaan waa hedduudhaan maaf dubartiin suni yeroo mara laaftenne because gaafii san keessa maal dhufee wannatu dhufee jedhe amma fakkeenyaaf namoonni as keessa jirtan harki baay'inni waan taataniif warra wal beeknu jechuu kiyya anillee akka nama biyya dhaladheen guddadhe nam tokkotti isinillee ammoo waa'ee biyyaa isin galu tokko irratti kasamuun kenna naa yaaddanii ka barbaadee jedhe daa'ima ofii ka haadhaaf abbaa qabduu fi ka haadhaan guddatte meelaala. Intala haadhaan guddatte jedhaniitiin cabsanii guddisan maqaan ni badde. Ka cabsisuun eenyu dubartiidha. Intala dubiraa intala abbaan qabne jedhanii kanaafiyyuu dubartiin sirna gabrummaa isii irra jiru akka sirni sun hin jijjiiramne eenyuyyuu ol ka eegu dubartiidha. Sirni sun akka hin jijjiiramne akka bilisan taane ka eegu sirni. Qabsoo Oromoo keessatti illee ilaaltan sababaan dubartii kaasee fi qabsoo Oromooti walitti waan hidhatuuf baay'inaan otoo akkas jirru Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo yoo xiqqaate walakkaa yoo ta'ee jedhe akka sirni sun hin cabne sirna nafxanyaa san ka deemaanii ture Oromoodha. That's the truth. Galee dubartiin illee akkasii maalii fi kana ta'e jettanii waa hedduutu jira. Waa hedduutu jira. Isaan keessaa tokkummoo isinitti mee jedhee namni gabroome dubartiis ta'ee akka Oromootti saba gabroomes ta'ee yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf civil rights movement biyya Ameerikaa kana keessatti movementii jalaa badee jedha afaan Oromootiin movementiin jijjiirama guddaa ta'e civil rights movementidha. Civil rights movementii kana keessatti akkamitti wal gurraachi fide yoo jette ciniinaadhaan fixanii jedhan. Walii galaniitiin fakkeenyaaf amma yeroo Martin Luther King namni martuu hin beektanii. Martin Luther King waggaa tokkoof yoo doon gurbaadhe waggaa tokkoof ji'a 2 karaa baasa dhiisanii lukaan deeman. Otootumaman lukaan deeman. Akkasitti dhufanii jiran. Dubartiin tun maalii fi Oromoon tun gabrummaa kana maaf irra qabdi? Cinaan nafa ta'eetiin
cinaan gabrummaan kuni nafa ta'eetiin ofirraa kan kaan ofirratti eegne nafa godhanneetiin gabrummaa kana iyyuu ofirratti keeksisnu nuyi jechuudha. Akka Oromottis ta'e akka dubartiitti. Maal gootanii qabdanii ka jedhu kun gaafii biraati na dhagaa. Qabxii lama sadii irra dubbadheetiin irratti deebi'een jedhama. Ka dubartiitiif ka Oromoo. Eegada xiqqoo waa'ee miidiyaa irratti dubbadheen ture. Duraan dursee waa'ee OMN irratti kan hin dubbadhee jedhe. Kan nam tokko na beektanii ani rakkoo waaqaa irratti hin dubbadhe malee OMN ijaaf gudra uummata Oromoo ta'uu wallaalee yookiin ammoo humna xiqqoodhaan sagalee miiliyoona 50 akka ta'aa jira wallaaleetiin dadhabbii keessa jiran halkaniif guyyaa dalagan nam beeka. Kanaafuu jechaan dubbadhe san fayyadameetiin namoonni OMN qeequu barbaadan yookiin ammoo milli hawwii kiyyaa miti jalqabuma irratti illee isinitti himee jira kaayyoo kiyyaa miti. Waan tokko yoo dubbannu especially ilaala wal dubbattanii waan tokko akkamitti sagalee nam tokko kaasnee sagalee tokko awwaalla akkamitti sagalee ka godhattanii kan jedhuuf isinitti himaa jira jechuudha. Kanallee wallaallee garuu yeroo baay'ee yoo beektan taate dhageettanii taate mammaa kana dhageettanii jirtan ta'a. Miidiyaan garii jedha nama seexaana godhee seexaana ammoo nama godha. Nama seexaana godhee ifama. Nama seexaana ammoo nama godhee jedha. Akka OMN qofaa miti miidiyaa adda addaallee kan maqaa dhahanii jira jechuudha. Kan ammoo waan isin beektan isin gootanii barbaadu kana keessatti uummanni mallaqaan hiyyummaa keessa jiru. Ofii ammoo lakkoofsaan guddaa jiru akkamitti sagalee keenya dhageessisnaa. Ammoo yaadatan taate ji'a lamaan dura Juunii keessatti VOA dubbisnee turre. Warra VOA kana walumaan mari'an namallee mariin biraallee dhufutti jira jechuudha. Akkamitti VOA jijjiirama dhufu kana keessatti naafachaa jijjiirama kun dhufu keessatti akkamitti Oromoon bakka isaa argataa kan jedhu irratti urgaggaafsiniitti marii sadaffaaf deemaa jirra jechuudha. Maka dhufaa jiru kuni ji'a Septembarii kana keessa ka sadaffaa walitti deebinaa jirra. Akkamitti isin warroonni kumaatamaan miidiyaa tokko dhageeffatan yoo miidiyaan tokko sagalee isinii ta'uu didee jedhe yookiin ammoo wanni inni godhaa jiru karaa sirriirraa yoo bahee jedhe dhaabbileen mirga namaa eegullee maan taane woo gara tokko qofarraa ka dubbatan taate isin akkamitti dhiibuu dandeettanii ka jedhu. Because yoo nuti lakkoofsaan baa'annee jenne wanti Oromoon qabu lakkoofsa qaba. Lakkoofsa kana baa'atee lakkoofsa kanaan sagalee jijjiiruu hin danda'a. Lakkoofsa kana amma laala oksijiinii manaan jiru kana keessa in owaharra manaan jiru kana keessa oksijiinitu jira. Qilleensa in mul'atu hin argitan. Garuu oksijiinii kana walitti fidanii yoo jennee boombii ta'a. Walitti compressed yoo ta'e jechuudha. Akkasuma humni namaallee walitti yoo dhufne waan tokko yoo itti dubbanne yoo jaalachuu dhabne waan nam tokko gabaasu waan nam tokko gochuu dhabde ka ol kaase ka ollaa ol kaasu ka OMN ol kaasu ka seenaa ol kaasu uummata Oromooti. Beekumsa keenya qofaa miti beekumsi keenya actually baay'ee xiqqaadha. Isinii waan godhaa jirtan kana so kanaafiyyuu warroonni dhagaa jirtan kun akkamitti sagalee keessan yaada keessan dhageessitan kan jedhu ka barbaaduuf ka dubartiillee ka miidiyaallee kaasee jedhe. Because yoo isin miidiyaa tokko qeeqxanii lammata itti barreessitanii continuously itti barreessitanii jettan dirqama hin jijjiiramanii jedhan. Kanaafiyyuu wanni isin gorsu yoo jiraatte yeroo baay'ee boka tokko I think maqaan jalaa barii kan hin dubbisee jedhee na uffalchaa ilmi namaa jedha yeroo baay'ee beekumsa bukarraa dubbisuuf deemna alarraa fudhachuu deemna. Garuu beekumsi guddaan onnee keenya keessa jira. Garuu fookasiin keenya onnee keessa waan hin ta'inii fi beekumsa ala jirtu xixiqqoo tana fudhachuuf saammachuuf walitti wallollee yookiin wanni ta'e beekumsi guddaan onnee keenya is untapped energy untapped knowledge dhuma hin qabne onni keenya keessa jira. Kanaafuu onni keenya keessa deebinee of laallee yoo jenne akkamitti waan dhugaa tokko yoo ta'e akkamitti faana deemna. Wacuu qofaa miti iyyuu qofaa miti because lakkoofsaan uummanni Oromoo hangan wanti nu qabnee jennu qabeenyi keenya inni guddaan baay'ina keenya ammoo akkaataa hojii jiru oolchuu dandeenyu amma akkasiin jedhu kana seegalee yaadan taane tokko nama arrabsu tokko nama ka dhugaa qeequ sirriidha qeequu qaba. Because ilmi namaa malee kaame ilmi namaa hin dogongora yeroo baay'ee dogongora ka diqqeeqarraa ka baasuu dandeettanii yoo itti dubbattan yoo itti katabdanii jettan hin dhagahee jira yeroo jalqabaatiif hin dhaga'u isinitti fakkaata malee hin dhagahee jira. Kanaafiyyuu warroota miidiyaas ta'e warroota organization adda addaas ta'e include UN illee jechuudha. Inni raaffatina itti katabaa
gabrummaa kan akkasitti jijjiiruu dandeenya karaa waa'ee miidiyaatillee kan jedhu qabxii biraa irratti kan dubbadha jedhee waa'ee sabboonummaa fi gandummaa nationalism inni geettanii Abiyyi ka gurguraa ture yaanni isaa sabboonummaan daangaa hin qabne Itoophiyaadhaa fi waan hamtuu taatee gubaa jirtii kan jedhu sabboonummaan jechuun garaagarummaan qabu gandummaa jechuudha. Just wannan isin dubbadhuu fi akkuma sammuu keenya keessatti yaadanii jettan gandummaa jechuun maalidha? Ka ofii jaallatanii ka hambaa jibbuu jechuudha. Sabboonummaan wanna kana karaaraan jalaan baasina namni gariin beekumaa wanna jedhe sabboonummaa jechuun ofiis eenyummaa ofiitiin boonuudha. Garuu eenyummaan ofiin boonu kun kan nama gadi qabee keenya ol qabu ta'e sabboonummaa sirrii miti. Keenyummaan kun akka bari Itoophiyaa keessa jiru naftanyoonni si galee Oromummaaf Oromoo jibbitee qabeenya Oromoof Oromiyaa haatuuf qophoofte suni hamaadha san irraa dhiibbataa jirra. Garuu wal fakkeenya jara maal isinitti fakkaate kamiyyuu yoo bira darbee jedhee taaksikiidha. Kamiyyuu yoo bira wannummaa nyaatnillee dammillee hin beektan dammi mi'aawu kun yogguu bira darbee jedhee akka malee nama dhukkubsee jira jechuudha. Kanaafiyyuu sabboonummaanillee gandummaa keessaa qabdi beekuu qabna. Maaf kana kaasee yoonaan jettanii Afrikaa guutuu kana keessa beektanii biyya Afrikaan harki 99 biyyoota akka Itoophiyaa fi Liibiyaa yoon ta'ini biyya dhihaa kanaan gabrummaa bitamtee turte jechuudha. Bitamteetiin gabrummaa waggaa 50-60 kana keessa gabrummaa ofirraa baaste jette. Gabrummaa baastee galuu biyyi dimokiraasiitti ceeteetiin biyyi tasgabbooftee biyyi gaarii taate baay'ee biyyoota xiqqoodha. Maalidha ummanni keenya imperialismii irra jira ummata keenya jiru ummata Oromoo qofa ta'in ummata Afrikaa guutuu jechuudha. Qaamaa fi warri adiin irra haa deemu malee indirectly karaa ekonomiitiin karaa adda addaatiin imperialismii itti fufee jira. Imperialismii kana keessatti amma wanni hamaan ka ta'e gandummaa si galee amma biyyoota hedduu kana keessa biyyuma bakkuma badalaala Somaaliyaa qabadha. Even biyyi ollaa keenya jirtu biyyi xiqqoo dimokiraasii wayyaa qabdu jennu Keenyaadha. Yoo Keenyaallee qabate gandummaa guddatu jira. Maaf gandummaa waa'ee kanaas ni kaasanichi guyyaa. Gandummaan kun wanna haquu dandeenyu miti. Wannuma cadhisneetuma akka waan hin jirre faasinu miti. Injirti. Injirti gandummaadhaaf rakkoon Afrikaa inni guddaan iyyuu gandummaa jechuun ammoo nationalism. Nationalismiin Westiin kun ka jibbituuf ilaalcha saniitiif. Nationalismii ka jaallattu warri Eastii kun ka akka Raashaa kun jechuudha. Ideoloojii irratti communismii, socialismii walaatte jetti naannummaa nationalismii jaallatanii jechuudha. Kana beekuu qabnu sammuu keenya keessatti gandummaan hin jirtu numartinu gandummaa haa guddatu haa xiqqaatu numa qaba inni marti because anamma haadhatii jaaladha haadhaan baa olitti. That's nothing wrong because ilma namaa taaneetiin kasan hin qabne hin jiru. Namtinuyyuu haadha ofii jaalannaa jechuudha. Garuu hoo yoo bira dabarsinee jenne tokko gadi qabnee tokko qof ol qabnee bira dabarsinee jenne kenna malee kan biraa hin jiru jenne rakkoon sun ammoo intentionally mataa keenya keessa waan jirtuuf uumaan dhiiga keenya keessa waan jiruuf actively ilaalleetiin waan akkanaa ofirraa hambisuu qabnaa waan isin jechuuf because ilma numartiin waan akkasii waan qabnuuf akkamitti collective waliigalteetti waan Oromoof bu'aa buusu tokko because akka walotti yoo bu'aa argannee jennee jijjiirama guddatti nu dhufa. Ganda yoo taane ciccinnee ammoo yeroo marayyuu achumatti wal nyaannee hafnaa jechuus ni barbaadeetiin. Kan biratti mee kadhumaa kanarra jedhee isin fixee jedha. Feesbuukii yeroo biraallee deebi'een jira. Isintiin dubbadhee jira. Feesbuukii akkaawuntii maqaa kiyyaan Feesbuukii hedduutu jira. So wanni isin naan gootan kan hin barbaade isin kadhadhee jedhu Feesbuukii tokko kuma 89 jira, tokko kuma 30 jira, tokko kuma 20 jira. Feesbuukiin kunniin information namaa kijibaniitiin ana fakkaatanii information fuudhaa jiranii. Iccitii hedduutu namni nasa'ee ka ergee ka itti barreessitu jira. Akka kiyyaa kan maxxansutu jira. Kanaafiyyuu warroonni dhageettan namoota baay'ee as keessa jirtanii boodallee ka dhaga'uu dandeettanii. Facebook live ka jedhu agartanii gubbaarratti live ka jedhu suniin peejii kiyya ka dhugaati. Facebook live kun bakka nama live kan namni biraa share irraa godhu kan namni biraa irraa dubbatu Facebook oloonni hedduu maqaa kiyyaan ka jiranii kiyyaa miti at least waan biraa dadhabdan achitti naaf hin barreessina achitti in erginaa isiniin jedha. Sababaan ammoo akkuma isin jedhe kana namoota hedduutu
akkana goone jettanii qaama oggoo agaruu natti himtanii dhiifama maagachuu dandeettanii maagachuu danda'u garuu I'm trying akka warri sun gabbuusu yaalaa jira garuu hin godhan natti hin fakkaatu isin ammoo kana dogongortanii Facebook isaniitiin erginaa isin jedha meedhumarratti kan jedhu waan biyya keessa deemaa jiru jechuudha amma fakkeenyaaf boru press conference irratti naasofnee jira haasaa amma mootummaan Itoophiyaa mootummaan nafxanyaa kan amma godhaa jiru irratti akkamitti ilaaluu qabna xiinxala iddoo akka xiinxala namni keenya argaa jiru waan quba qabuu fi isinillee waan argaa jettanii fi really wachuu qofa hin dandeenyu bara marayyuu nuti warra himatu warruma boohu warruma hiriira ba'u ta'uu hin dandeenyu kanneen qabsoo kanatti illee seenee fi isinillee qabsoo kana keessa kan jirtanii fi akkamitti dhugaa fi dhara gargar baafannee ce'uu qabna dhumuu qabna lamaan kan filannoo ta'e ce'uu qabna amma booda ijoolleen nu gadi dhalattee jettee gabrummaa kana fuutee ittiin deemuu hin dandeettu yookiin adabattee jiraachuu yookiin ammoo gabrummaa kana mulqineetiin ofii keenya dhumuu wayya kanaafiyyuu marii amma dhufaa jiru kana irratti akkamitti ilaalla mootummaan Ameerikaa ammoo wanna deemaa jiru kana quba akkuma isin quba qabdan quba qabaa gadi ammoo kan isin quba hin qabnillee ka quba qabutu jira jechuudha ilaalcha addunyaa Oromoo irraa qabdu jimaata dabree amma mee sabaaf sablammii sagal wajjin marii godhaa turre iccitiidhaan paablikii miti riippoortiin isaanii bahaa jedhee abdiin qabaa adoon akka yoom akka bahu Oromoos jechuudha Oromoo bakka bu'ee jechuudha sabni Tigrees jira sabni Amaaraas jira saba guddaa saba sagalan guddaa ka jennu so nin arga jijjiirama dhufaa jiru Oromoodhaaf hedduun gammada kanaa fi jijjiirama kana keessatti yeroo kana ru'iin kiyyaan jiraadhee hangana dhugaan Oromoo mul'atu jira warroota guddaallee warra hedduu warra waa'ee Itoophiyaa fi Afrikaa irratti dubbatu wajjin illee teennee haasofnee mari'annee jirra. akkasumas ammoo riippoortii garee advocacy waliin taanee baasnillee agartanii jirtan riippoortii biraallee yeroo gabaabaa keessatti ni baasna ka jedhu abdiin qaba. Kanaafuu jijjiiramni guddaan dhufaa jira. Jijjiirama kana keessatti nuti boo'uu fi iyyuuf qofa qophaa'uu hin qabnu. Kana jechuun maal ganda keenya keessatti community keenya keessatti mari'achuu ijaaramuu qabdan. Yeroo baay'ee ijaaramuus ni jira. Namni keenya hogguu walgahii hin jiraatu. Hogguu waa jira itti hirmaadha. Ijaarama qophaa'aa jira. Jijjiiramni kun dhufaa jira. Jijjiirama gandummaan ijaarame jijjiirama dhoksaan as keessa ijaaraniitiin nama itti yaaman kun jijjiirama miti. Of sabbuun qabdu Oromoo akka kalee goonee wanta of aangisne yoo ka jennu taate garga'uu hin dandeenyu. Ce'uu hin danda'u Oromoo. Beekaan fi uummata akkam ta'u sigalee gareen tokko ijaarameetiin gareen tokko akkanatti ka abbaarra beekee falfala jettee Oromooni. Kanaafiyyuu beektonni ta'inillee warri qabsoo kana keessa jirtanillee warri qabsoo kanaaf du'aa jirtaniifillee jijjiiramni akka Oromoof dhufaa jiru jijjiiramni dhufuma ammoo jijjiirama akka malee Oromoof gaariidha. Oromoo waan sodaatu hin qabu. Kana jechaan ammoo gallee haarafnu jechaa miti. Warri qabsoo kana keessatti hirmaataa jirtan daran itti hirmaannee jabaachuu qabnaa jechuu kiyya barbaadeetiin. Warroonni kun ammoo shoortikatii godhuu barbaadu ammoo Oromoon fayyadu Oromoo qooda because Oromoon tokko angoomee tokko akka deebi'ee qabsootti galuun barbaannu. Ta'ammaa tana Oromoo otoo hin ta'in Itoophiyaan guutuuniyyuu guutuutti achi ce'uu qabnaa waan jechuu barbaadeetii fi kana keessatti hirmaannaan keessan guddaadha. Kanuma jedheen dhaabee jedhaa galatoomaa isiniin jedhaa boruu miidiyaa ollaa irratti dhufee pireesii irratti dubbannee jenna. Rabbi jedhee at least torbaan takkitti dhufee yaada kiyya isiniif ibsaa. Gaaffii yaada daddaa qabaatan ammoo naafillee barreessaatiin qabxii sanillee isiniif deebisuu hin danda'a jechuudha. Maaf kun ta'a, maaf akkana ta'a, maaf waa hedduu ka dubbachuu hin dandeenyetu kan hin jiru waan ta'eef waa'ee hidhamtoota akka sammuu keessan keessa jiru tasuma sammuu keenya keessallee ka jiru jechuudha. Kanneen hundayyuu quba qabnaa jala deemaa jirra asitti yeroo mara baanee xiinxala isinitti muudoo dadhabnee jennee at least wanti tokko kowaadaa isinii seennu akka ollaatitti as Ameerikaa keessa qofa otoo hin ta'in Yuuroopitti illee jala deemaa jirra. Speaking of Europe, dargaggoonni Yuuroopi iskoolaarshippii guyyaa 6 kan mallaqne xayyaara kaffalamee hoteelli kaffalamee nyaatni kaffalamee treeningii guyyaa 6 Firaansitti argattanii hedduu galatoomaa isinii jechuu barbaada. Kara community I think adde Fatiyaadhaan natti fakkaatee gara siinillee application galchitanii maqaa keessan ergutti jirra. Deadline